كولدي أن الراجل فيا ورا ولدي أتوكلسا أما فكنا هيريوتان كان كيتو كاغا أما سينغا بنيو إنجران نتي أما ماربونا أما أكا دبي تولدين كابين كاس إلا كاسيدو كوسات أما كندا ولا جرا أما أنا ندا ولا ديميتي منا بني يوكي اسم برا يوداكي ربي جري غرغاري كان أنجا جرا نما كنا فاتو جرا غافا مور دبي جت ولكبدو نما أكاسيد دبدوان تاي ورا دبي جت مولود تاي كما كاليسا بكا جداسة بامبونتو بكا إباسة أدى أنمو ناقا فراشي بولي تربان لما رفوكنا إيسو مديوانيران تكان نما نمني نقافة تنجر تكان نما نمني نلد بكا وفي جباد لايفي ربعي دادبوس مال جدوس وفيكي يتتافت دايدي مانا نما تكان لندي ماما بود أجندا وانتي نقلتني في اللينجر أبان دندي مانا كي ينا غرغارو أبان دندي ندعاي ناقل ألك مانا مكي يبنى Kila yo tana yo afani berime ka gurre mana ana fatet gara kuma dibba sadi wal miti ufi berre du gurre mana kitte nulle ke dine dem ne gausan kunni shantama kunket kuma dibba fa bicha ka gafa sam birri kuma dibba to kofi birri kudan kofa gura wallahi gafan dalu tuma wala ni manna uzubillah عندي ما تعرف شيء وما دي بتوقف كده نقف والله مجبتي انا ولدت امامها قال ما تشوچا لوان كله اتي اما تعلي سيتاي هذا يا مبر كم غربي يا براجرانو اسما ميديا كان رايرو سي وجيني لوكم سچوي سي كان يرونو كيم دانغرا براتي دخني ارغيني دي بيتي سي جنا رابچو جنو جايون تو يرو اما كان سيمبرات كاركا Ruba kanyi la kawasatti yeroo namni dhukkubsatu gargaartanii illee galchuu qabdanii ammoo haa ta'u hanga ammaa namni dhufeellee hin argillee jiru. Isin gammachuullee uummata waliin qabdi yoo cidhaallee isin wajjin arginaa miidiyaa kanarra. Yeroo biizineesa keessan appeerraallee gootan isin waliin argina. Garuu ammoo yeroo namni dhukkubsatu beeku wal cinaa dhaabbachuu qaba. Ani dhugaa baay'ee gaddeen. Maaliif namoonni ma dhukkubsataa? Kadukkum satellee numa fayya komentiin asirratti jechoota barbaachifne kaayoo soontaa namni gargaaruu qabu akkaawuntiin asirra jira maqaa haadhaatiin warri achi jirtan ammoo waan dandeettan waliif fuutanii waamichallee gootanii hanga danda'ameen namni waa waliif bubbuusee mujayyoon akka gargaaramu godhu illee nima danda'ama ammoo namni jaalatee beekisiree irra ciisee na dhukkubaa jira Oromoon jiru mujayyoon tun miidiyaa kanarratti akki beelnuuni Orootiyaa jettu mujayyoon tun yeroo baay'ee Orootiyaa ummata ke galchu kanniin ol galchu birrii kenna arbanni hello yaa ol galchi duwa kuturi mazari na ergi jette turte sana barre sarakko qaba akaralle si erge tore ya sarakki sulen fedya amma le wanda to asida wala shit ay sarakki sulen fedush namni ora rakkatu wala kana le wanga gatu kana le vega inshallah jawab baru TikTok ra yeroo mara ufa olullen gaari yuti yo agar kaata yeroo ta agar kaara akkas andi ota nabar miliyoona gurre sia wallah la birri kuma dibba tokko fi birri kudha tokko bicha kuno akkana yoo namni wanne hin dheessan ani baka galchara ummata wadan ta murteessa murteessa rakka qabdaami ma bayre baba nuratini no isa me warre jala jiru kuni monitor anga challenge ma birri dibba shanshani namni dibba tokko yoo kenne walirra buute waan gaarii taati ajjala bareesu bicha sontaane saati namma kana namni birri ma dibba shanshamme namni galchuu danda'u jechuudha amma saati kana amma wala dhageenu abdii boruu bagana gaan dhufte magana gaana jiba ya rabbil bilamnaani yoo ani ol deebu irraa gadi bu'e amma asaa caalaa gara kallattii itti deemutu caalaa sabboontu gaafa sanii 110 qofatu akkaawunti irra galee jechuudha agasii as ani hin beeku amma namni gargaaruu dandeettan haasaa dhiisaati namni haasofni ka dura haasameengaa ammatti namni galchitanii risiitii argisiisuu barbaadan qoftu ol seenaa bas
Firii paappaati maan nuun jette? Fira. Yo jira. Mee maan nuun jette obboleessoo? Waan shantama jira. Yoom? Mee risiitii argisiise? Maashaallah. Hin mul'atu waan ta'e mee gadi qabu mee? Abboon atti mul'atu mucaan beekatiin inni nutti taphatamoo birrii 50 galchee jedhan. Abboo namatti taphattan wallaahi. Ani homaa isiniin jedhu amma sooma afaanii qaba. Abdii boruu. Oye. Mootii mee maal jetta rabbi jedhi mucayyoon tunis kun halkanii guyyaa akkatti bu'aa jirti. Yaaki mucayyoo mee nama kudhanii takka ta'a waliigalatti qarshii 500 illee taatu walii qopheessanii qarshii 500 isinii kennaa jira. Nama kudhan ta'a nama kudhan nama guddaallee miti. Amma si jamara sirra ta'anii ijoollee jalaatanii 500 200 300 kadhachuun akkuma hiriyyaa isiitittuu osoo akkuma nama itti kadhaa'utittuu walitti dhiyaattanii waan tokko akkasitti godhanii bareeda ture beeta. Amma gargaarsi illee haala kanaan waan ta'eef natti fakkaanneen jechuun ijoollee ejjennoo qabaniif ijoollee nama rifata nama fakkeenyaaf iluun gaafa walaallee illee dhaga'ee jira qarshii 50 galchee. Tama isaa sani jechuudha birriin guuramte walumaa galatti 500 jechuun waliigala 55 bicha guurame jechuun birrii isaa san malee. Ani amma laale tagaafa sanii nama tokkoon beeka ila Siraaj birri 5,000 Aminuun 5,000 mucayyoon Aminuuf Siraajin faa bira turte 5,000 10,000 Hasan Abu Dhabi 5,000 Abdiin biyya taa'ee 5,000 mucaan tokkollee amma asuma jira gaafas jechuudha. Risiitii already galcheenarra erge 10,000 mucayyoon takkallee 10,000 tanii dhalatti birri maan galeeyyuu hin jiru. Wallahi ulfaataadha. Akkanarra osoo karaa keessaatiin guruppii wahii ijaartanii Amma akkana akkana godha nama amma guruppillee akkanatti gaafa hiine maqaan nu badabbayate nama ofii amantooyii garee guruppii kireetaa goosiftu garee san keessa nama itti amannu dubbifne garee san keessa galchinee fi waan sila gargaaramu akkaataa sanii naa gargaaru maqaa gargaarsatiin booda taappeellaan akkanatti maxxanfamuun fedhu ani. akkasii bakka jechuun yoo garasiin ta'e malee siidha haala kanaan homaa waan qarqaramaa runatti fakkaani. Sabboontu yeroo waan sii jedhu dhageettee WhatsApp irratti bilbila kiyyan qabda waan ta'eef garee hidhi adminii naa kenni. Ani hin beeku akka jedhanii. Ila garee hiite jedhi adminii naa kennite jedhi nama si gargaaruu barbaadu garee san keessa dabalee biyaansi diraama 500 osoo nuu kennanii nama 20-30 gahaa kalaas dubbii biraan barbaachisu. Ani akka garee jedhanii hin beeku. Eenyu si bira jiraam? Eenyullee. Ani ofii kiyya garee hidhuun fedhu. Boy rakkadhu bakka Abbo booda makaanatti baasaa namni akka waan maqaa isiitiin birrii guuradheetti booda ani hin fedhu ani iluu isinurra mee callisi qoe garee. Timin. Ela garee waatsaappii kireetaa gootu adminii naa kennitu nama achi keessa daballaaf achirratti waa'ee gargaarsa isii dubbanna. Abba wallahi garee marti nurra koora sila akka seeraatti garee isiin hin hidhattu isinumatu warrumadaan kan jiru sinuun qaba malee. Allakka ani booda waan maqaan natti ba'a akka naanuu maqaan na tolaan jiru abboo. Garuu akka mucaan abdiin jedhe kuni bareeda maaliif dhiyoota naayyuu akkasitti kan ta'in ammallee xiqqoo argatte wal ijaara. Namni akkanaan nama taphatu kana namni waan rakkatu ta'u nama kolfeessu sooshaal miidiyaa taphatu kana. Haala salaame. Akkasitti ilaalti onni godha. Waalaikum assalam. Hawwi maal jette qoy? Kaleessa akaawuntii fudhattee horee oofta ishee.
Nuradin kunin qooseet.